Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo jira jirtu baga jiraattanii nagaa galata rabbii beekuuta har'a baadiyyaan jira. Baadiyyaa magaalaa baadiyyaa isin argisiisa. Suuqii baadiyyaa jechuudha. Suuqii deemee tananii nagaraa dabbuu fi du'aa naa godha. Billaaleikum yuutuubii kiyyaallee sabskiraayib sheer laayik koomentii naa barreessa isiniin jedha. Kaachirraa fi mootuyyuu suuqii dhageetanii mee waan uumamee bibbiteefidha. Nama hordoftanii jireenyi isiillee akkam qaaloftee jireenyi illee akkam waddii taate sitti argisiisa. Jireenyi Itoophiyaa bichaa osoo hin ta'in jireenyi bakka hundaayyuu waddiidha waan taateef na wajjin deemaa isin agarsiisa isiniin jedha ishee. Akkasumas yuutuubii kiyyaallee sabskiraayib sheer laayik naa godhaadha. Na hordofaa nu suuqii seenee jira. Asirraa isin jammara kuma agartan kana sukkaara fa'aa zayitii maalii baniidoon kun nama birrii 65 riyaala 65 kunillee akkasumas riyaala 15 kiiloon tokko jechuudha. Sukkaara kun buskuuta maameen kunillee waddiidha walaa waddiidha jedhamu waddiidha akka duraanii miti. Duraan birrii 2-3 hin binnee nyaannu amma birrii 5-6 ta'ee jira. Jireenyi hedduu qaala'ee mannuutti illaan kun fakkeenyaaf waddiidha walaa duraan birrii 7 amma birrii 13-14 akkas ta'ee jira. Walaa jireenya akka malee qaala'ee ilmaa Oromoo hedduu nama gaddisiisa.